Garaagarummaa keenya mariin hiikuun tokkummaan keenya akka itituuf hojjechuu qabnaa jiran Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Korri tokkummaa fi mala egeree Oromoo fi biyyaa irratti fuulleeffatee Finfinneetti taa'amee jira. Caalaa Barakaa dabalata qaba. Korri tokkummaa Oromoo fi haala yeroo irratti fuulleeffatee Finfinneetti taa'ame. Korri kun Oromoota kutaalee Oromiyaa bakka bu'anii dhufan abbootii gadaa, jaarsolii biyyaa, abbootii amantaa fi dubartootaaf dargaggoota hirmaachise. Marii kana Ministeera Muummee Dr. Abiy Ahmed, Pireezidaantii Itti Aanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa fi Ministeera Raayyaa Ittisa Biyyaa Obbo Lammaa Magarsaatu hoogganan. Hirmaattonni kora kana dhimmoota haala yeroo fi tokkummaa Oromoo ilaallatan kaasuun yaadaa fi gaaffii qabaniif mariif dhiyeessaniiru. Zaadguun hin barbaannu kijibdoonnis fakkeessisoos bootaa hin qabdu ammaan sarara bittaa deebitu namni jiru jireenya biyya kanaaf quuqamoo jiraate waa'ee biyyaa bichaa dubbatu gara mootummaatti waan amma kaa'u ol'aantummaa seeraa ammarraa kabajamuu qaba. Akkaataatti biyya bulchuu dandeenya dandeettii nuti qabnu qabatamaan itti argisiisaa jirru har'ammoo duwwatti deebinee ofii keenya yoof cabsinu. Hoosaan uskii dhuganii harka nutti rukutanii gadda guddaan natti dhaga'ama. Rakkoo keenya duudhaa fi safuu qabnuun hiikkannee tokkummaa keenya bu'uura jabaa irratti ijaaruuf waliif tumsuu qabnaanis dhaamsa hirmaattota kanaati. Warra taa'anii miidhan murjaa jechan kana nurraa dhowwa. Seeratti nu galcha. Miidiyaan seera qaba. Seera kabajee adeemu. Maaliif uummata burjaa jecha? Waan hin taane, waan hin malle, waan uummata wal nyaachisu. Dabarsaa jira. Kanaafuu isas seeratti nu galcha. Nu karaa dheeraa deemuu hin laga ce'uu hin diina baay'ee nutti jira. Budaatu nu nyaata. Finna tokko dhalateetiin jira budaan ima nyaatti. Budaa san qoricha itti ulleetiin walitti deebi'an nama tokko ta'a nafa tokko ta'a nu ijaara. Pireezidaantii Itti Aanaan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa rakkoo tibbanaa uumamee ture tasgabbeessuuf qaamolee gumaachan galateeffatan. Aggaammii hedduu keessa baanee as geenye kan jedhan Obbo Shimallis rakkoo jiru mariin hiikaa deemuu qabna. Faayidaa uummata keenyaa mirkaneessuuf yoomiyyuu caalaa cimnee hojjenna jedhan. Dukkana san keessa akkamitti akka bahaa dhufne walumaan agarra. Karaa kana cimsannee, karaa kana jajjabeessinee, sabaaf sablammii ofitti qabnee walqixxummaa amantaa mirkaneessinee gaa'ama tokko malee fedhii faayidaan Oromoo akka milkaa'u gochuudhaaf jabaannee qaamni hundumtuu hojjechuu danda'u irra jiraata. Hojiin olaantummaa seeraa kabachiisuu cimee itti fufas jedhan Obbo Shimallis. Ammaan booda garuu olaantummaa seeraa rakkoo keessa galchinee biyyas Oromoos diiguu hin dandeenyu. Ministeerri Raayyaa Ittisa Biyyaa Obbo Lammaa Magarsaas akkuma kaleessaa ilaa fi ilaameen hojjennee as geenye tokkummaa keenya cimsinee fuula duratti deemnas jedhan. Kaleessa sasiin kan nu ga'e waan wal bira dhaabbannee waliin mari'annee wal gargaarree walii waan tumsine qofaaf malee dirree waraanaa kamittuu baanee waan waraana adda gaggeessinee miti. Yaadaan, qalbiidhaan, humnaan wal bira dhaabbannee wal gargaarree ilaa fi ilaameedhaan wal dhaggeeffannee manguddoonni keenya as jirtan bakka isin nu gorsitanitti bakka isin nu qeeqxanitti isa fudhannee hojjennee tas geenye isarraa bu'aa arganne har'as kan nu baasuu danda'u isa duwwaa. Iddoo kana kan geenye laayyootti miti kan jedhan Obbo Lammaan dogongora jiru mariin hiikna malee karaa tokkummaa Oromoo gaaffii keessa galchuun ta'uu hin qabu jedhan. Odeeffannoo walii kennanii wal hubatanii wal dhagahanii waliin mari'achuudhaan hojjechuun dhimma qaama muraasa irratti murna muraasa irratti gatamu otoo hin ta'in dhimma hunda keenyaati jedhee tayyaadhaan dhimma beekaa keenya hayyoota keenya hoggantoota keenya jaarsa biyyaa keenya dargaggeessa keenyaati jedhee tayyaadha. Oromoo gidduutti muffiin jiraatu hin qabu qabsoon Oromoo duubatti hin deebi'u hin shakkinas jedhan. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed tokkummaan yoomiyyuu caalaa amma nu barbaachisaa jedhan. Tokkummaa kennee kana jenne kanaaf kunoo walqooduu gaafa dhufu Oromoo ati kiristaana ati islaama ati shawaa hin hafu tokkummaa qofa baasa kan beekeessaa eenyu akka deemuu deemaatti gaafadhaa sinu beektu walajjeefni wal miiniin ta'u kun. Kan injifanni tokkummaa hunda keenyanii kan jedhan Dr. Abiy garaagarummaa jiru olaantummaa yaadaan walii gallaas jedhan. Yaadni kun nuun ta'u abbaa jiru jiraannaan yaada biraa fiduudha. Dubbisnee dhaggeeffannee
sirrii jette kan kee galtu wayyaa inni rakkoon hin jiru. Hojii gaaffii Oromoo booddeetti deebisuu hojjetaa hin jirru sirni federaalizimii dhugaas cimee lafa qabatas jedhan. Sirna federaalaa balleessuu fedhama. Sirna federaalaa Itoophiyaa keessatti hin turre. Uummanni Oromoo hin beekamu. Sukkaara makiinaa tokko dhaabe jedhee Amboo irratti dargaggoodha mootummaan ajjeesu. Kun sirna federaalaatti. Mootummaa keenya filachuu hin dandeenyu. Gaafa Lammaa Magarsaa Adaamaatti fillu qo'atamnee jira nuti. Hin dandeessan filachuu dhabne hin turre sobadha. Isa dhugaa nuuf qabsa'aa jirra. Sirna federaalaa waan duubatti deebisu hojjechaa hin jiru kun soba. Soba. Diinni gorsaa ta'ee Oromoo diiguu hin qabu kan jedhan ministeerri muummee Dr. Abiy tokkummaan keenya akka cimu jaarsoliin biyyaa ga'ee keessan ba'uu qabdus dhaamaniiru. Ammas jaarsoliin biyyaa karaa bahaa, karaa lixaa, giddugaleessa bakka rakkoon jirutti deemaati warra hubatees dubbisaati mootummaas dubbisaati mootummaan jecha keessan keessaa baanaan murteessaa rakkoon hin jiru. Waltuffachuun Oromoo cabsaa kan jedhan ministeerri muummee Dr. Abiy waltuffachuu irra wal gorfachuutu wayyaa jedhan. Mootummaa kana guyyaa lamatti diiguu dandeenyaa jedhanii jiruudha. I am really sorry. Baay'een gadda. Humna akkasii qabaatanii jennaan waggaa 27 gaafa gara qabnu maaliif biyya keessa badan? Maaliif deemanii amma kana uummanni Oromoo rakkachaa bahe? Moo gaafa Oromoon bulchuutu akka salphate dubbii? Kun sirrii miti. Akkas waltuffachuun sirrii miti. Sirrii miti nuun fayyadu. Mariin kun sadarkaa godinaa hanga aanaalee Oromiyaatti gadi bu'uun uummata waliin kan mari'atamu ta'us dhaamameera.